nagaha walitti galaniitiin gammachuu guddaatu natti dhagahama. Gaafii qaba asumarrattis immoo gaafii qaba bahariif gaafiin kiyya baharii fi gammachuu waan nama harkaa gataa gammachumaatu si dhabamsiise si dhukkubaadhaa rabbiin si haa fayyisu siin jedha keessa qalbii nu cabsee jira waan ta'eef. Shakka martuun yuubee barraan mammarii mootiin ni nu dabra. Shakka martuun yuubee barraan dhangalaasii taphaduun har'aa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya ashama harka fuunee hundi keessanuu bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya bakka isin jirtanitti lagaa fi gaara qaxxaamuree isin bira haa ga'u isiniin jedha. Baga nagaan jiraatanii gaa deebinee dhufnee jirra. Har'allee gammachuma jara keenyaatiin deebinee dhufne gammachuu jarri keessan eenyu jechuu keessan hin oolu jarri keenya gammachuun isaaniitti wanni dhufneen dhimuma fatiyaatii fi bahariin nagaha walitti galaniitiin tasgabbaanii taa'uun isaanii baay'ee gama kiyyaananii gammachuu guddaatu natti dhagahama. Waan hin jedhu waan dhiisuun qabu gammachuu guddinaa gammachuu addaatu natti dhagahama. Baga nagahaan walii galtanii wal taataniitiin tasgabbooktanii teessanii jedhanii baga waliin gammaddanii baga walumaanuu gammannee jedhan hunda isaaniitu jechuudha. Fatiyaas baharis maatii isaanii hundaa'u kanatti aansuudhaan gaafii qaba asumarrattis immoo gaafii qaba bahariif gaafiin kiyya baharii fi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa kiyya bahar maal taatee badde maali nagumaa badde si eegaa jirra maali ollaan irraa badde viidiyoo nun gadhiisnee guyyaa 5 taatee moo guyyaa 6 taatee guyyaa 5 moojaa kana keessa viidiyoo nuuf hin lakkisnee gammachuu kan kennuuf ibsine maal taatee Fatiyaan nagaan si galu nagaan si bira gahu maaliif waliin nu waraabuu dhabdee maaliif agartee gammachuu kan kee wajjin nu ibsuu dhabdee sin jedha akka nama tokkotti gaafii qabaa jechuudha. Maaliif Fatiyaa wajjiniin gammachuu Fatiyaan maatii isiitti galte ijoolleetti si galte gammachuu isiidha maaliif nu waraabuu dhabdee sin jedha obboleessa kiyya bahariif jechuudha. Gaafiin tun bahariif siyaannee miidiyaa irraa manurraa baddee guyyaa 5 moojaa lakkoofsistee si eegaa turree kanaafuu maal taatee nagahumaa fi garuu fayyaa qabdaa nagaa qabdaa moo gammachuu waan nama harkaa gataa gammachumaatu si dhabamsiise moo nagahumaa fi moo rakkoo jira si dhukkube moo maal taate. Kanaafuu nagaaf yoo baddes rabbiin khayrii haa godhu inshaallah nagaan kottuu si eegaa jirra. Yoo moo gartee si dhukkubaadhaa rabbiin si haa fayyisu siin jedha gaa'ee waan namni adda jiru tokko malli adda sanumaaf agartee gaafii natteetiin si gaafadhee daawwattoota duratti daawwattoonnis akka kiyyaadhaan dhabamu namni gartee gaafii kana si dhiyeesse hin dhabamu mala. Kanaafuu as bahii daawwattoota keenyaa viidiyoo nu waraabii siin jenna akkasi gaa hundi keessanuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya hangaafiin kiyya kana. Isinis gaafii kana fakkaataa qabaattan gaa asumaanuu walumaanuu nu haa deebisu jechaati. Garuu gaa hunda caalaa baga nagumaan walitti deebitaniitiin tasgabbooktanii teessanii ammoo osoo Fatiyaa jinnu waraabdee raattee baay'eellee si eegaa turre guyyaa 5 moojaa lakkoofsiste viidiyoo gadi nu lakkisne simannaa Fatiyaadhaa agartee osoo nu waraabdee raattee waliin teessee osoo nu waraabdee raattee baay'ee barbaadaa turre saniif gammachuu guddaatu nu dhagahamaa ture. Ammoo gaatii hafuun xiqqoo takka keessa qalbii nu cabsee jira waan ta'eef atis gaa deebi'itii walumaanuu kottaa isin eegaa jirra. Yoo agartee gaa bashannana jiraattanis yoo agartee gaa mashquula taatee simannaa irratti agartee hojii si baay'ates ni mala. Kana waan ta'eef gaa rabbiin agartee nagaa isin haa godhuu horaa bulaa dammaa fi daamuu rabbi walitti isin haa godhu deemaa fi daamuu rabbi walitti isin haa godhu walitti isin haa mi'eessu. Kanaafuu rabbi nagaan waa godhu bakkuma jirru hundattuu hordoftoota keessanii fi hordoftoota keenya maraawu jechuudha. Almaan Oromoo maraa bakkuma jirrutti rabbi nagaan waa godhuuti. Akkasii gaa obboleessa kiyya bahar hin badinii fuula hin jenna. Akkasii gaa kanaa ol isinitti hin dheeressu viidiyoo gabaabduu wahii gartee dhaamsuu baharii dabarsuu barbaadeeti malee waan biraati dhimma biraa qabaadheeti miti. Kanaafuu gaa akkasii gaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa turaa. Haga walitti deebinutti like subscribe gochuu hin dagatina. Nu jajjabeessaa isin jenna nu bira dhaabbadhaa wal bira dhaabbannu walaa jaalannu walaa jabeessinuu isin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.